Karoorri dijitaala Itoophiyaa bara 2030 milkaa'aa jira jedhame. Itoophiyaadhaatti miidhaan El Niinoodhaa dhiyeessii humna ibsaa bishaaniitirraa argamu hubuu akka malu ibsameeti jira. Turkiin marii Ameerikaa fi Iraan irratti qooda fudhachuudhaaf qophii ta'uu ibsite. Bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa ka isinii himaa jiru an Uudii Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti dabarra. Karoorri dijitaala Itoophiyaa bara 2030 milkaa'aa jira jedhame. Karoorri dijitaala Itoophiyaa kan bara 2030 haala gaariin deemaa kan jiru ta'uu isaatii fi milkaa'aa kan jiru hoggaa ta'u dinagdeen dijitaalaa Itoophiyaadha qaroomina tekinooloojii wajjin tarkaanfachaati jira. Aadaa irraa bilisa baasuudhaan tekinooloojii ammayyaatiin wal simsiisuudhaan dinagdeen biyyattii akka fuula duratti tarkaanfatu taasifamtee kan jiru hoggaa ta'u dinagdee dijitaalaa horachuudhaan ammoo biyyattiin yeroo ammaan tanaa haala gaarii irratti argamti. Itoophiyaan dijitaala bara 2025 bu'uureffachuudhaan ammas tarsiimoo dijitaala Itoophiyaadhaa bara 2030 sadarkaa addunyaatti dorgomtuu ta'uudhaaf mul'ata ifaatee hojiitti hiikaa jirtu hoggaa ta'u imala hanga ammaatiinis ammoo milkaa'inni dinqisiisaan galmaa'eeti jira jedhameeti jira. Eenyummaan lammiilee mirkaneessuudhaan sirna faayinaansii kan saffisiisu eenyummaan dijitaala biyyoolessaa faayidaan akkasumas ammoo biirokiraasii walxaxaa seenaa godhuudhaan tajaajilli saffisaa kan iddoo tokkotti kennu appilikeeshiniin Masoob yookaan ammoo tajaajilli saffisa iddoo tokko milkaa'ina kanaaf ragaa olaanaa kan ta'e hoggaa ta'u. Dabalataanis ammoo inishatiiviin Itokooders kan lammiilee miiliyoona 5 ol dandeettii dijitaalaa akka argatan taasisee jiru ragaa yeroo dhiyoodhaati. Gama Itokoodersiidhaatiin ammoo yeroo gabaabduu keessatti gara miiliyoona 7tti guddisuudhaaf hojjetamaa kan jiru yeroo ta'u imalli dijitaala Itoophiyaa gara badhaadhina waliinitti eegalame kun qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf qonna guddisuudhaa fi industirii ammayyaa milkeessuu keessattis meeshaa murteessaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Baankiin Hijiraa sirna liqii haaraa ifoomse. Baankiin Hijiraadhaa daataa daddabarsa dijitaala wabii liqii dhaabbilee xixiqqaa fi jiddugaleessa fayyadamaa taasisuu danda'u dhiyeesseeti jira. Baankiin Hijiraa dhaabbilee daldalaa xixiqqoodhaa fi jiddugaleessa biyyattii keessatti qabeenya dhaabbataa akka lafaa fi manaa qabatanii wabii liqii kennuu hin dandeenyeef daataa kafaltiitii fi sochii maallaqa dijitaalaa bu'uura godhachuudhaan liqii kennuu moodeela haaraa dhiyeesseeti jira. Daataan kun karaa Halaal Pay tajaajila kafaltii dijitaala baankii Hijiraadhaatiin daldaltoonni guyyaa guyyaan raawwatan irraa kan walitti qabamu hoggaa ta'u galii baay'ina gurgurtaa sochii maallaqaatii fi dandeettii liqii deebisuu isaanii madaaluudhaan kan kennamu ta'uun isaa ibsameeti jira. Akka ibsa dhiyaateetitti daataan daddabarsa Halaal Pay irraa argamu baankonni daldalaa yeroo adda addatti galii akkamii akka argatu gurgurtaan isaa maal akka fakkaatuu fi akkasumas ammoo liqii fudhate deebisuudhaaf dandeettii maalii akka qabu hubachuudhaaf kan isa dandeessisus ijaameeti jira. Baankichi daataa kana digital collateral yookaan ammoo wabii dijitaalaa jechuudhaan kan waamu hoggaa ta'u wabii lafaa manaa yookaan ammoo qabeenya qaamaa irratti hundaa'uudhaan liqii kennuu irraa gara bu'a qabeessummaa fi sochii dhugaa daldala madaalutti ce'uudhaafis yaadamee kan ifoome ta'uun isaa ibsameeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa hojjettoota naannoo Oromiyaatiif liqaa karaa dijitaalaa kan jalqabu ta'uu isaa ibseeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaatii fi seektaroonni biiroolee Oromiyaa hojjettoota naannichaatii fi liqii dhiyeessuudhaaf har'a waajjira muummee baankii daldala Itoophiyaadhaatitti wajjin mari'ataniiti jiru. Pirezidaantii itti aanaan tajaajila baankii dijitaalaa obbo Miidhagsaa Tolasaadhaa waajjirichatti ergaa dabarsaniin waltajjicha irratti ergaa dabarsanii jiraniin baankiin Itoophiyaadhaa kutaalee hawaasaatii fi sochii dinagdee garagaraatiif akkuma amala isaatti gosoota liqii adda addaa dhiyeessaa jiraachuu himanii kan jiran hoggaa ta'u kana maleedhas ammoo baankiin daldala Itoophiyaadhaa CB Beejiin qaacaramtootaaf wabii qabeenyaa osoo hin barbaachisin bu'aa bahii malee moobaayila isaaniitiin qusachuu fi liqeeffachuu kan ittiin danda'an ta'uu isaa yaadachiisaniiti jiru. Kana maleedhas liqiin bittaa konkolaataatii fi mana jireenyaatiif oolu akka jiru obbo Miidhagsaan ibsanii kan jiran hoggaa ta'u hoogganaa biiroo faayinaansii Oromiyaa bakka bu'uudhaan ergaa akka dabarsanii jiran obbo Saamu'eel Tasfaayeedhaa ammoo baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila intarneetii baankiingii seektarichaaf dhiyeessuu
dhiyeessuu isaa yaadachiisuudhaan sirni faayinaansii Oromiyaa karaa salphaadhaan akka raawwatamuuf baankiin daldala Itoophiyaadhaa gargaaree jiraachuu isaa ibseeti jira. Tajaajilli liqii hojjetaa jiddugaleessa godhate kunis ammoo hojjetaan dhimma hatattamaa isa mudate akka fala argatuuf kan godhu ta'uun isaa ibsameeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa sirna liqii CBBG kanaan hanga ammaatitti liqii birrii biiliyoona 13 caalu dhiyeessee kan jiru ta'uun isaatis ibsameeti jira. Itoophiyaan madda buna Arabikaatii fi qabeenya uumamaatiin biyya badhaateedha. Bunni Itoophiyaadhaa buna koffii Arabikaa jedhamuudhaan beekamuu fi buna dachii magariisaa taate keessaa maddu hoggaa ta'u dhandhamaa fi urgaa isaa qofaan osoo hin taane seenaa fi hambaa dhalootaa dhalootatti daddabru ta'uudhaan qabeenya aadaa ajaa'ibaatii fi qabeenya olaanaa biyyattiin qabdu ta'uudhaan baroota hedduuf tajaajilaati jira. Itoophiyaadhaaf bunni dhugaatii guyyaa guyyaatiif qofa kan oolu osoo hin taane lammiilee miiliyoona 15 ol ta'aniif madda jireenyaa akkasumas ammoo madda galii biyya alaa ta'uudhaan tajaajilaati jira. Oomishtoota gadii irraa kaasee hanga al-argiidhaatitti akkasumas ammoo warra buna qopheessanii fi warreen buna dhiyeessan namoota miiliyoonaan lakkaa'amaniif carraa hojii uumee kan jiru hoggaa ta'u bunni Itoophiyaadhaa galii sadarkaa olaanaa biyyaa galchuunis ammoo sadarkaa qabateeti jira. Buna waliin dhuguun walitti dhufeenya hawaasummaa Itoophiyaadhaa uumuudhaan hedduu cimsee kan jiru hoggaa ta'u sirni bunaa aadaa araaraa gorsa gammachuu fi gadda waliin qooddachuudhaaf waltajjii jireenyaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessatti gargaaraati jira. Itoophiyaan qabeenya hambaa garaagaraatiin kan badhaate hoggaa taatu iddoowwan hawwata turistii hedduu sadarkaa idil addunyaatittis biyya qabdu ta'uudhaan maqaan isii kaafama. Itoophiyaan sirna aadaa buna qopheessuu dhalootaa dhalootatti dabraa har'a ga'e kana yuuneeskootti akka galmaa'u taasisuudhaaf akkasumas ammoo beekamtii biyya keessaatii fi beekamtii idil addunyaa akka argatuuf abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uudhaan odeeffannoo walitti qabuu fi hojiiwwan qophii barbaachisan hojjechaa jiraachuun isaatis ibsameeti jira. Itoophiyaatti miidhaan elniinoodhaa dhiyeessii humna ibsaa bishaan irraa argamu hubuu mala jedhame. Itoophiyaadhaatti miidhaan elniinoodhaa dhiyeessii humna ibsaadhaa hubuu akka malu ibsamee kan jiru hoggaa ta'u Itoophiyaan miidhaan elniinoodhaa dhiyeessii humna ibsaa bishaan irraa argamu hubuu akka malu akeekkachiifteeti jirti. Mootummaan Itoophiyaadhaa dhiibbaa haala qilleensaa elniinoo jedhamuun dhiyeessii annisaa biyyattii bishaan irratti hirkate irratti hanqinni mudachuu akka malu akeekkachiiftee kan jirtu yeroo ta'u tarkaanfiiwwan duraa duubaa fi ittisa isaatis fudhatamu akka qaban ibsameeti jira. Bishaan humna ibsaa biyyattii keessaa dhibbentaan 90 ol kan maddisiisan hidhaawwan humna bishaanii ta'uu isaanii eeramee kan jiru yeroo ta'u dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaadhaa elniinoon haala qilleensaa ulfaataa fi jireenya qonnaa irratti rakkoo uumuu maleedhattis tasgabbii fi wabii sarara ibsaa biyyattii irratti sodaa uumaa akka jiru gama isaatiin addeesseeti jira. Dhaabbatichi akka ibsee jirutti yoo ta'e olka'iinsi ho'aa sababa elniinoodhaatiin mudatu adeemsa qilleensaa bubbeedhaa fi rooba idil addunyaa jeequudhaan gogiinsa cimaa fi hanqina bishaanii kan geessisu hoggaa ta'u haalli kunis ammoo sadarkaa bishaan kuusaa hidhaawwanii humna bishaanii hir'isuudhaan dhiyeessii annisaa Itoophiyaati irratti gufuu uumuu akka malu akeekkachiiseeti jira. Roobni xiqqaachuudhaan bishaan gara hidhatti yaa'u caalatti akka hir'atus eeramee kan jiru hoggaa ta'u hammi bishaanii sadarkaa xiqqaadhaan tarbaayinara irratti gadi bu'u ammoo tarbaayineroonni guutumatti hojjechuu akka hin dandeenye taasisuudhaan humni dhiyeessii ibsaa Itoophiyaa miidhamu akka malu gamanumaan ibsameeti jira. Tarkaanfiiwwan ijoo ta'an keessaa madda annisaa babal'isuudhaan ammoo bulchiinsi qabeenya bishaanii qajeelchuu raaga haala qilleensaa ammayyaadhaa fi gochaalee qusannaa annisaa cimsuudhaan balaa elniinoodhaan biyyattii mudatu jalaa miliquun akka danda'amus yaadachiifameeti jira. Turkiin marii Ameerikaa fi Iraan irratti qooda fudhachuudhaaf qophii ta'uu isii ibsite.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp wajjin bilbilaan haasa'uudhaan muddama Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru karaa marii fi dippiloomaasii furuu akka barbaachisu gaafataniiti jiru. Erdogan Turkiin marii kana itti fufsiisuudhaaf tattaaffii taasifamu keessatti qooda fudhachuu fi deeggarsa kennuudhaaf qophii ta'uu isii Tiraampitti himaniiti jiru. Waajjirri pirezidaantii Turkii akka beeksisetti yoo ta'e haasaa bilbilaa kana keessatti Erdogan Ankaraan tattaaffii nagaa deeggaruudhaaf qophii ta'uu isiidhaa mirkaneessiteeti jirti jeeti jira. Muddama Ameerikaadhaa fi Iraan jidduu jiru keessatti dippiloomaasiin filmaata olaanaadha kajaamee jiru yeroo ta'u mariin itti fufuu akka danda'u ni abdanna. Turkiinis tattaaffiiwwan nagaa kamuu ni deeggarti jechuudhaan waajjirri pirezidaantii Turkii Ankaraadharraa ibsee ka jiru hoggaa ta'u masaraan Ankaraadhaa yeroo ammaan tanatti ammoo Ameerikaa fi Iraan jidduudhatti jaarsummaa adeemsifamu kamiyyuu irratti hirmaachuudhaaf jiddu seentummaa Paakistaanii fi Qaxaarii wajjin geggeeffamaa jiru irratti dabalamuudhaan jaarsummaadhaan gahee isii baachuudhaaf qophii akka taate ibsiteeti jirti. Mariin Ameerikaadhaa fi qaamolee mootummaa Iraan jidduudhatti qaamolee garagaraatiin geggeeffamaa jiru kun ammoo yeroo ammaan tana sadarkaa irraa xumuraatirra gahee ka jiru yeroo ta'u marii kana itti fufsiisuudhaaf ammoo masaraan Ankaraadhaa qophiidha jeeti jira. Muddama Ameerikaa fi Iraan karaa nagaatiif malaa fi mariin akka furamuuf masaraan Dohaadhaatii fi masaraan Islaamabad ijibbaata godhaa akka turan ta'us ammoo sababa walgaarrinfannaan Ameerikaa fi Iraan daangaa dabreef mariin kun yeroo garagaratti fashaluudhaan ammaan tana marichi guutumatti dhaabbatee kan jiru ta'uun isaa kan yaadatamu hoggaa ta'u masaraan Ankaraadhaa ammoo jaarsummaa Islaamabadii fi Dohaadhaatti dabalamuudhaan marii araaraa Ameerikaa fi Iraan itti fufsiisuudhaaf qophii ta'uu isiidhaa ibsiteeti jirti. Egaan daawwattoota keenya waliif TV irraa oduun isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen hafanitti dhufanii nagaan naa turaa fayyadaa.